Yakam. Nagaa fayyaadha shawaayyee akkamii? Sagalee sirraa itti maali sagaleen maal taate? Leebaa'ullaa jirtaa? Maali ati maali nama yaaddu? Guyyaa meeqa waliin dubbifne? Akka warra adeemne raata qabna saararra raata gibja. Awwa wallaa yaa rabbi kiyya waan hin dhaben qabu yaa rabbi qalloo akkanaa tana naffidi yaa rabbi kiyya yaa rabbi sitti jabaattu yaa rabbi addunyaan tun wanni biraa hundi naa guutuudha yaa rabbi qalloo akkanaa tana naffidi kanatti ol daddarbaa qalloo kan masbaara saantiima yaa rabbi dalaga hedduu batti. Akkana feete? Oromoo dhalaa ni qabna. Oromoo dhalaa ni qabna. Dhalaa ni qabna. Tun Oromoodha amma. Dhaabbinni si masbaara seentiima 12 fakkaata badii bareedina. Hoo bakkuma teenya taate silaa inni naaf har'a saba biraatitti. Bareedduu. Wayyee. Ati Oromumaa si dhalchee? Oromoo waan naalche. Dhugaa rabbii bareedduu takka bareedda amma yoon Awurooppaa dhaqee barkaasa fuudheen galaa dorgommii shamarraniitiin na cinaa deemte dhugaa rabbii bakkuma teenya taate silaa har'a saba biraatti naafee. Sitti haa bal'isu jiru akka kofoo mucaa tanaatti. Akka kofoo muciyyoo tanarra bal'attee jiruu ta'e sitti haa bal'isu. Aminji gade du'aa ikkana ate disii godhaa bar. Akka kofoo muciyyoo tanaa bal'oo tana jiruu ta'e sitti haa bal'isuun ceeboo Aminji qoblini. Sitti haa bal'isu akka kofoo salaaleetti namni jedhu gabaadha. Kofoo maali? Garuu ati maali ijoollummaarraa immoo maali wanni takka waa sirra nejjani dhiiruma fakkaata. Yaa rabbi jala na baasi. Akkanatti hin ta'a. Akkanatti hin taa'in kaase faarsinaan badii nurra baafachuu deemtaa? Faarsinaan narra baafachuu deemtaa? Qalloodha innaa sitti agarsiisuu fedhe bar. Laa bar yaanii giseen akkanatti ilaalu bar dhiiruma na fakkaate yaanii beekagaa silaa jijjiiraachuun numa jirti gaa wanni nuun adda si godhu silaa jiraachuun numa jirti. Garuu dirrumaan beekan ajaa'iba. Moo waatu si bira hin gahin? Gaafa ol bira geenye furdanna rakkoon qabaadha. Furdinaan baanu bar. Yaa rabbi jala na baay'ee silaa hamilee nama godhaa beekigaa jijjiiraachuun bareedduma yaanii maqaa dhiyeessitti ni mukanarraa faameet. Akkoodhaa galee jira gara kana feete saati. Ati gara kana feete isa nan baasa siin jedheera bar. Ani na dhiisichin keenya duuban keenya durumarraan jira. Amma durumarraa hin haasoo jira duuban keenya itti duuban mana qotta. Yaa rabbi jala na baasi fedhi. Rakkoon jiru hin guddifna. Tuttuqaan qabu kanaaf yoo tuttuqaa argatee hin guddata dhugaa rabbi almasiin jedhe. Jala waan godha tokko jira waan jala bitanii shawwattafan tokko jira isa jala wattamne kanaaf malee otoo hin jala wattafee jechuudha. Dhugaa almasiin jedhe amma kana gala akkana dhaabbateera. Otoo jala wattafe garuu maani dhugaartuu sitti bahoo naa wayyalee dhugaartuu sitti bahu maani natii kootiyaan keessa koobichaadha si galee otoo akka ormaa isaa keessa watshaakee keessa suuqee. Akkuma ormaasa fuuldura bahee agartaa jechuudha. Si galee gara kanas hin godhanii asirree hin godhanii bakka hundaayyuu godhuu hin danda'an. Armas hin jedhe dhugaa. Itti akaafuu barbaada? Itti akaafna? Itti keenyu maannoo itti kaa'uu ati feeta jechuun alaalaa. Itti akaafuun jee itti akaafuun jee yaaboo yaa rabbi Oromoon kana biraatti kutti yaa Oromoo badii hawwaata kanaa so inni taa'e yaa rabbi
Oromoon tun yaaboo Oromoon tun taphan beektu amma na jala bochi yaa Rabbi yaa wan. Anama maaliin jee itti akaafuun jee bar Itti kaa'uu jechuun akkana yoo dhawanii isinitti himan malee isin hin galtu. itti kaa'uu jechuun maal jechuudha sif itti kaa'uu miiramu. Asiis niyyaan achisi jirti itti akaafuu fadhaayin siin jee bar akaafuu. Akaaqummaa inni handaaqoo dhaka buphamu. Oromoo yaa Rabbi Oromoo tana jala maana jala bocha nam waa takka hin dubbanne yaa Rabbi jala na baasi. Ati feetaa kadiroo surraa fituu Akkamitti haasoo? Kadiroo ati feetaa lamaanuu feetaa kan duubaa sanillee feetaa kanallee feetaa. Ani qalloo akka ta'eeti tanaan fadha. Qalloo akka ta'eeti tana lan. Ol daddarban ni taphachiisan ni gammachiisan. Akkas jedhii na qabbaneessaa dhaqo. Ber Dhugaa waan Rabbii ati- goonuu dhabne bar waan goonuu dhabne bar ila yoo qalloo taane nama sirrukutu dhabdanii jedhan maannoo durbummaa wayi wal keessa fide dhiisi dhaabeera. Oo dhaabe. Waan sodaatin haasa'e. Waan sodaatin haasa'e badi. Maali silaa? Wanni dhufneef haasaami? Ayi mala dhabne si jechuu fedheeti yaa dhoksuu osoo hin taane mala dhabne yaa qalloo taane shukkaanuu jedhanii. Maannoo quxuu taphatanii guddattan nuun jedhanii gara dhabne haadha kiyya kanuma. Wallaahi hedduma bareedda. Ati ilaarraa akkamiin kan heerumin taa'aa jirta? Akkamiin dhiira jalaa baate? Akkana bareedduu tana. Carraa dhaka gubbaarra naan kennine ka. Narraa qaba kan nagayaa naa barbaadan. Ani bar guyyarraa dhalaan kara 150 miseejii na barreessa garuu keessummeessu. Ajaa'iba. Ati akkamiin dhiira jalaa ba'aa jirta? Wuy keessan galu ani miseenchi keessan galu haadha kootoon keessa gale ilaa bilbilli hin jira quxuriin hin jira maaliin hin jira garuu keessan galu ani hin galu. Si bilbila maatiis guyyumarraa lakkoo isin beeyne. Hoo barbareede oolu rakkanii yaa qibati. Bilbilamoo osoo hin taane hin barreeffama beekta hin barreeffama. Alfiqir alsimmeet. Raffi jala nafa. Amma ati natti ni heerumtaaree amma dhugumaan nama biraa dhiiftee. Arrandoom walirraa maachidha uffanni kee wal fakkaata. Kakai. Adi badi. Jai bira. Yaa Rabbi. Machees mastikaa miti isaa karameellaa minaa miti. Ani beeke ani amma jaalalaan beekaan silaa dhugaa rabbiitiin si jaa akka dhiira ta'anii goggooyduu sirra rirri gubatti sirra tittibu kenneen si gammachiisee si fudhachuu beekonnee ta'e. Beeka jaalala.